Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Siinqee Production. Maatii chaanelii keenyaa ta'uu yaada keessan nuuf qoodaa kan jirtan galatoomaa jecha namoonni chaanelii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'an affeerraa Siinqee Productioniiti. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 gargaarsa nyaataa hatattamaa akka barbaadan ibsamuu walqabatee yaaddoo cimaan uumame. Kanaan walqabatee waan qindeeffannee qabnaa hamma dhumaatti nu waliin turaan affeerraa keenya chaanelii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Koomishiniin ittisa balaa Itoophiyaa biyyattii keessatti namoonni miliyoona 4tti siiqan gargaarsa nyaataa hatattamaa barbaadu jedhe. Koomishinichi ibsa qindeessaa dhimma namoomaa biyyoota gamtoomanii waliin baaseen bakkeewwan hongeen mudate haalaan miidhaman naannolee Affaar, Amaaraa, Tigraayii fi Oromiyaa akkasumas Kibbaa fi Kibba Lixaa dabalataa jedheera. Hanqinni wabii nyaataa rakkoo nyaataa madaalawaa hamaa, hanqina bishaanii fi weerara dhibee busaa, gifiraa fi koleeraa akkasumas miidhaan horiirra ga'e naannolee hongeen miidhaman kanneen keessatti haala jiru ammeesseera jedhe koomishinichi. Waraana waggaa lamaatiin akka malee akka miidhame naannoo Tigraayii keessatti uummanni miliyoonaan lakkaa'amu gogiinsaa fi beelaaf saaxilameera. Sababa lola mootummaa gidduu galeessaa fi humnoota isaa maddii hiriiranii fi humnoota Tigraayii gidduutti waggoota lamaaf gaggeeffameen lubbuun namoota 100,000 lakkaa'amanii darbeera. Waraanni kun gaaga'ama jireenyaa guddaa fideera. Hojii qonnaa gufachiiseera. Namoota 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Gogiinsi iddoowwan tokko tokkotti uumame weerara hawwaannisaa dabalatee haala kana daran ammeesseera. Aanga'oonnis sababa hanqina roobaa fi dhaabbilee gargaarsa kennan gargaarsa namoomaa addaan kutaniin namoonni beela'aa akka jiran irra deddeebiin dubbataa turan. Beela hamaa Tigraayitti mudachuuf jiru hambisuuf mootummaan federaalaa dirqama isaa bahuu qaba obbo Getaachoo Raddaa. Qondaaltonni naannichaa gogiinsa godinaalee 5 keessatti uumameen namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamuu kan himan yoo ta'u, qondaaltonni federaalaa garuu himannaa kana haalaniiru. Gareen addaa dhimma gargaarsa namoomaa kan pirezidaantii bulchiinsaa yeroo Tigraayiin durfamu hundaa'uun lubbuun namootaa sababa gogiinsaan beela'aa jiranii baraaruuf deeggarsa kennaa ture. Tigraay keessatti gogiinsi hamaan bara 1951 fi 1977 Itoophiyaa ture. Kan sana caalaa hammaatu nu mudachaa jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Getaachoo Raddaa rakkoo kana gogiinsa bara 1977 Itoophiyaa mudateen wal bira qabuun Tigraay 91 balaa du'aa fi beelaa keessa jirti jedhan. Tajaajilli Koomishinii Mootummaa Federaalaa garuu sababa balaa uumamaa fi walitti bu'iinsaan hanqinni nyaataa jiraatus beela bara 77 waliin wal bira qabanii dhiyeessuun sirrii akka hin taane ibsuun ibsa bulchiinsa yeroo Tigraay qeeqeera. Bara mootummootaa fi sana boodas Itoophiyaa keessatti keessattuu kutaa kaaba biyyattiitti hongee fi gogiinsi yeroo garaa garaatti mudachaa ture. Inni hamaan bara 1888 fi 1892 gidduutti kan mudate yoo ta'u uummata biyyattii keessaa 1/3 sababa kanaan du'aniiru. Jaarraa 20ffaa keessas namoonni 10,000 lakkaa'aman biyyattii keessatti ammas kutaa kaaba biyyattiitti yeroo adda addaatti gogiinsaa fi beelaan du'aniiru. Gogiinsi bara 1984 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1977 garuu hunda caalaa hamaa akka ture himama. Yeroo sanatti torbanitti daa'immanii fi ga'eessonni 10,000 lakkaa'aman akka du'an seenaan ni hubachiisa. Qondaalli gargaarsaa tokko yeroo sanatti naannoo hongeen itti mudate kanaan si'ool lafarraa jechuun ibseera. Garuu dubbiin kun garmalee kan dhaadheeffame hin turre. Gogiinsi kun Itoophiyaatti lubbuu namoota hanga miliyoona 1 kan galaafate yoo ta'u, lammiileen miliyoona 2 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhamee amanama. Beela 1984 Itoophiyaa mudate yeroo sanatti beela kanaaf sababa ta'an babbadoon adda addaa turaniiru. Isaan keessaas muraasni gogiinsi irra deddeebiin mudachuu, midhaan sassaabuu dhabuu, hanqina oomishaa, sababa wal dhabdeetiin namoota rakkatan qaqqabuu dhabuu fi imaammata mootummaa naannoo murtaa'eetti daangeffamee fi gargaarsa kennuu daangessuudha. Sadaasa bara 1984tti namoonni tilmaaman miliyoona 6 hanga miliyoona 10 ta'an beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen keessaa miliyoona 2.5 haala hatattamaa lubbuu namaa balaarra buusu keessaa akka ture ejensiin misooma idil addunyaa Yuunaayitid Isteet beeksiseera.
Birraa bara 1984 naannoleen haalaan miidhaman Tigraay, Walloo fi Eertiraa naannoowwan daandii fi geejjiba baay'ee daangeffame kan qabsoo farra mootummaa yeroo dheeraa fi haalli nageenyaa hin eegamne ta'e. Mootummaan abbaa irree waraana Dargii kan Mangistuu Haayile Maariyaamiin durfamu hongee kan adda bilisummaa uummata Tigraay dadhabsiisuuf akka tooftaatti fayyadame jechuun himannaan dhiyaachaa ture. Kunis Tigraay keessatti dhiyeessii nyaataa maqaa jijjiirama hawaasummaa sooshaal cheenji jedhamuun beekamu daangessuuf ture jedhu. Kanneen himannaa kana dhiyeessan imaammatoonni mootummaa bifa gurmaa'een karooraan hojiirra oolaa turan kunneen itti yaadanii miidhaa hongee kana hammeessuu kaasan kanneenis lakkoofsa namoota du'anii gara miliyoona 1.2 akka ga'e himu. Jalqaba mootummaan Itoophiyaa balaa beelaa kana qolachuu fi hawaasa addunyaatti beeksisuu dadhabuu isaatiin addunyaa irratti guddoo qeeqameera. Uummanni bakkeewwan beelaa fi gogiinsa kanaan miidhaman keessa jiraatan hedduun beelaan alattis dhukkuba sababa kanaan mudateen du'aniiru. Haalli garmalee namaan guutamee fi qulqullina hin qabne kaampii keessatti mul'ate dhukkubni daran saffisaan akka babal'atu taasiseera. Hongeen mudatee booda roobni bara 1985 roobe illee dhukkuba koleeraa fi dhukkuboota garaa biroo babal'iseera. Miidhaan hongee fi waraanni biyya keessaa walitti dabalamee yeroo sanatti dinagdee biyyattii kufaatii hamaaf saaxileera. Tigraay qofatti bara 1983 hanga 1985tti yoo xiqqaate namoonni Tigraay qofatti bara 1983 hanga 1985tti yoo xiqqaate namoonni 400 akka du'an himama. Kanneen gogiinsa kanaan miidhaman irra caalaan isaanii dhalattoota Tigraay turan. Yeroo sanatti qaama Itoophiyaa kan turte Eertiraan ishee wal qabate haalli ture hanqinni nyaataa ammeesseera. Haala nageenyaa wal xaxaa akkasumas mootummaan Itoophiyaa naannoo finciltootaa keessatti nyaata raabsuu fi fedhii dhabuun rakkoo kana daran ammeesse. Kanarraa kan ka'e lammiileen Eertiraa 1000 lakkaa'aman gara kaampii baqattoota baha Sudaan magaalaa Kassalaatti argamutti miilaan imaluuf dirqaman. Daa'ima beelaan hubame lafarra quphanee taa'u seenaan bara beelaa sun ammas deebi'uu mala. Komishinarri Komishinii Qophii fi Balaa Tasaa Tigraay Dr. Gabrehiwot Gabreegzaabeer akka jedhanitti gogiinsi godinaalee 5 keessatti mudate haalaan hammaataa ta'uu ibsaniiru. Gogiinsi hamaan kun zooniiwwan 5 aanaalee 32 fi buufataalee 196 miidhaa jira. Lafti qotamu Tigraay keessaa 48 qofa misoomee jira. Tigraay lixaa fi kibbaa humnoota biroo harka jira. 48 kana keessaa keessumaa bakkawwan 3 keessatti hanqina roobaarraa kan ka'e homtuu hin jiru. Sadaasa darbe qofa daa'imman 25 dabalatee namoonni 400 hongeen du'uu komishinarri kun himaniiru. Gareen qorannoo gargaarsa namoomaa kan ta'e Femin Early Warning System Network dhiyeenya kana Tigraay keessatti beelli hamaan dhiyeenyatti akka mudatu tilmaameera. Qondaaltonni Tigraay akka tilmaamanitti qonnaan bultoota miliyoona 2.3 dabalatee uummanni miliyoona 3.5 gargaarsa hatattamaa barbaadu. Hongeen kun miidhaa geessisaa jiraachuun ifaadha. Lakkoofsi namoota miidhamanii dabalaa jira. Kan nama dhibu ammoo deebiin kennamu xiqqaadha jedhan. Bara 2017 hanga 2021tti qindeessaa gargaarsa namoomaa fi balaa tasaa ta'uun kan tajaajilan Maark Lookok rakkoo mudate ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Ogeeyyiin muuxannoo fi beekumsa qaban ragaa bakka garaa garaatii argaa jiranii fi dhiyeenya kana gara kutaalee baadiyaa Tigraayitti imalanii waan argan bu'uura godhachuun bara 2024 balaan beelaa kan bara 1984 hanga 85 wal madaalu gaaga'ama fiduu akka danda'u natti himaniiru jedhan. Warri imaammata baasan yeroo ammaa kan arginu caalaa saffisaa fi hatattamaan deebii kennu akkasumas warra rakkataniif gargaarsa qabatamaa baay'inaan kennuun barbaachisaadha. Waraanni Gaazaa fi Yuukireen xiyyeeffannoo addunyaa wayita dhuunfatu rakkoo Tigraay keessatti mul'ateef xiyyeeffannoon kennamaa jiru baay'ee xiqqaateera. Mootummaan Itoophiyaas uggura imalaa miidiyaalee irraa ka'ee jira. Kunis ammallee naannoo Tigraay keessatti bilisaan akka hin sochoone dhorka. Baadiyaa naannichaa keessattis intarneetiin hin jiru jechuun ni danda'ama. Namoonni gariin humnoonni Eertiraa kutaalee naannichaa tokko to'achuun isaanis gargaarsa argachuutti gufuu ta'uu malaa jedhu. Sagantaan nyaataa addunyaa fi eejensii misooma idil addunyaa Yuunaayitid Isteet raabsa nyaataa addaan kutaniiru. Sagantaan nyaataa addunyaa fi eejensiin misooma idil addunyaa Yuunaayitid Isteet raabsa nyaataa addaan kutaniiru. Kun hundi walitti hidhamee balaa beelaa yeroo ammaa naannichatti mudataa jiru waliin seenaan beelaa hamaan sun deebi'uu akka hin oolle baay'ee sodaatu.
maatii Siinqee Production kan taatan yaada nuuf kennu like, share, subscribe gochuun kan nu faana turtan galatoomaa jecha namoonni chaanelii keenyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuun maatii Siinqee Production ta'a. Qophiin keenyarraaf qabannee kana fakkaata. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaa.